Oromoo kutaa 11 jaallattaati. Sigalee Oromoo kutaa 11 si jaallata. Abshir lubbuu si wajjin jirra waa hundaafu harkaan kennin, bootaan kennin, waan akkanaatii deebiin kennin of ta'e jiraadhu lubbuu koo ishee. Akkuma Jordaaniin jirtu firiidamii qabaadhu of ta'e jiraadhu kolfa kee xaba kee hojii kee itti fufuu malee waa biraa nama hundaan immoo kootiin jedhin Dubaay akka billaa beeyta gaamaala sittimaa. Ati miskiina waan hafe boodan keessaan sittima silkiina ilaa kaasii borsiifan dawwalaa lubbuu koo ishee. Alhamdulillah bas. Abshir harka kennitee liibii kana irratti mimmaan kee arguun barbaadu dheengadda hin boossaa arra dhuftee aartaa wanta kanaa barbaachisaa miti jara Dubaay waan akkana argannaan jessiin jetti ijoolleen si faana deemte warri hin taane beekaan immoo Abshir siin jedha si faana dhaabate kanaafuu warra jaalala kee qabu hin gaddisiisin ishee abiifti. Eşyalıdır. Bakki. Arkam kendin. Vay. Nesi yapayım da inşallah. Ya akkasuma user, akkasumallee nama 187 hundumti keessan akkam ooltani. Nagaati obboleessa koo jajjabaatta. Jarataa Ganiyee jabduu akkam jirtu? Jabaachaa jirta? Hojjaa bartee jirta? Biyya kana jajjabeessaa fi warri viidiyoo baatanii waa hojjettan beeksisa godhaa fi mana uffataa banataa artii jajjabeessaa bukkeesii dhaabadhaa akkasiin jabaattee jabduu namaaf fuuldura buutu naa godhaa amaanaa Ganiyee adaraa miskiina mucaa kana jajjabeessaa isin ijoolleen dhiiraa keessattuu. Waa tokko sitti hima. Ganniin jalqabu masaa jabduudha waan taateef wanta hunda darbuu ni dandeessi. Sanarraa kanaaf immoo akka obbolummaatti hundumti keenya cinaa akka dhaabbannu abdii guddaan qaba. Haga ammoo argine barqis nan beeka dhiifama nan gaafadha isheellee. Sanarraa kanaaf ganniin baay'ee jabduudha. Akkasumallee cimtuudha. Kanaaf sirri takka dhaabbattu wanta hunda akka dabartu abdii guddaan qaba. Abdiin si jabeessu sanarraa kanaaf immoo nan dhufashi haalatu naa mijachuu didee haala mijeessan jira. Wantoota tokkoon qabameenidha. Nan dhufashi siin bilbilaaniyyuu keessanaasaa akka jirra. Ofii fiddee dhuftee naa agartee ofii fiddee dhuftee waan jiru siinanaasaa naa agartee. Akkanan taadu mana madaamiitii waan naasa'u si olii naasa'e galta ishee abibtu. Hundumti keessan namni 212 jirtu waan ta'eef yeroo rakkinaa keessan qofa viidiyoon hojjedhu ganni obboleettiin koo badde ganni birriin nyaatame ganni seerri Dubaay akkasina godhe ganni jechuu qofa osoo hin taane wanta isheen hojjettu kanarratti ishees cimsuu qabdan sinii galee miti viidiyoo ishee hojjettu nama naa barbaada jettanii raawwattanii viidiyoo hojjette sana qofa isheen gochuu galtuu kaargoo gochuun dandeessu wantoota garaagaraatiin ishee jabeessaa ishee cinaa dhaabaddaa jabduu keessa waan ta'eef sirriitti jabeeffadha jabaa ofii abbaatu qabata kana sirriitti baruu qabda. Obboleessa koo galatoomi kanuma isinirra barbaadan kanumaaf na galcheedhee si cannaqee gannii koo ijoolleen warra beekamtii qaban bakka jarrii viidiyoo si hojjetanii si gargaaranii Abshirsi bukkee jirra siin jedhan abdiin qaba. Anis illee inshaallah sirratti immoo viidiyoo ba'uun koo hin mala dirqama. Shiitatti uffadhee si waraabuun koo hin mala ishee abibti. Abshir bukkee koo bareedduu koo dumubbushee koo jajjabaadhu rabbi si oliin haa ta'u. Amin. Isiniif haa ta'u. Baabaa Nuraddiin assalaamu alaikum. Waalaikum salaam dimmittii koo. Jirtaa miskiina namaatis baga jiraatte. Wallahi nama gaarii baga jiraattati gastii kee argadheen galuusis illee nan hordofaa kan si jala noolaa. Hooloonaa deebisii Abshir gannittii kana jajjabeessi Baabaa Nuraddiin amaanaan talattii kana bakkeetti hin gatinaa adaraa. Aboo gannii duraan nan jaaladha amma jaareera har'a argadhee akka tasaa baay'ee waldhabne bakkee maa. La itti naarinaa ganniin akka dhuftee Dubaayin galteen beekii taatee firiidamiin argannee dararaati irra ga'e abduu sinin jaallanne Oromoon guutuufti mataa si gaddeebifti jaalala keessaniif jaalala feemosotaatiif ganniin har'a geesse Oromoon akkasiin jaallattu aluma sana agarree arras immoo jaalala keessan mul'isaatii isin horri feemaasiin Dubaay nulleetuma Dubaayin jirruu baan warri mana madaamidee waa hin dandeenyu hin beektu isin horri bakkee kun adara Abshir jedhaaniiti jajjabeessaati hojii si
dhugaa rabbi baguma namaan jaalatamu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Ganni dhugaa dubbachuuf ani jechuun akka itti ibsuun qabu beektaa baay'ee jaaladhaani. Ammas baay'ee ilaalcha gaarii qabaafi garuu erguma biyya sana irraa dhuftee yeroo jalqabaatiif har'a ijaan ol argine yeroo jalqabaatiif Gretchen wallahi garuu akka ganni bare waan san sababa kee qopheessee garuu beektaa ittiin gammame wallahi guyyaa boruu mana kiyyan dhufta inshallah kabajaaf jaalala waamicha sii godhee jira akka jimmaanillee akka baqqalaanillee booniinillee galmi dhugaallee naaf yaadillee gammadutti waan si fakkaatu si qopheessaa akka carraa ta'ee ka boruu ilmi yeroo jalqabaatiif ilmi kiyyallee gara lafa kanarra hin dhufa inshallah. Iya baba nu Rabbin si agammachiisu sis baga Rabbin si gammachiise Rabbin si kanassaru sin jedha arte ganni du'aa ina bari gammati boro mana yaalatti na bilbilanii boru fidii kootu sa'aatii 10 barakatti naan jedhani mee hundi keessan garaa keessatti du'aa ina godha Rabbi nagaa siif haa hiiku ammallee Rabbi si Nagasi vai kobboleessa kiyyaadha manaatti. Waaqayyo nagasi vai. Mucatti jettanii shakkitan amma akka yaada keetiitti mee warri gastii kana keessa irra jiru shakka anin beeka teknoolojii faa tolu waan barbaade yoo haa ta'u nagasi vai kobboleessa kiyya. Ani jechuun anin beeka mee shakka namni shakkii argate jechuun bakka ati guddatus badhaasa qabana bira. Inshallah yoo Rabbiin jedhe dhiira kan biyya bulchu kan beekamtii qabu Rabbiin siif taa'isu kan illee biyya jiraachisu bakka itti fufu. Anillee yaadni koo hundumarraa adda kan ta'e yaada Waaqayyo ilmas haa ta'u durbas haa ta'u kan nagaa kan biyyaaf yaadu kan maatii